Bani galagaafu ni dandeessa ni dhageessa muraada guutima. Maashaallah tabaarakallah Naasir Aanulee haadha ofii argate har'a gammachuu addaa obboleessa keenya Naasir Aanulee baga Rabbiin si gammachiise baga Rabbiin haadha teetii wal si agarsiise turtii hoggaa 8 booda wal agarree jedhe akkanatti haadha ofii boo'ee simate. Wallahi dhugaa jechuuf haadha jechuun ifa jechuudha. Haadha namni haadha hin qabne abbaa dhabetu beekaa jechuudha. Ka qabu immoo Rabbiin umrii isiniif haa dheeressu. Haadha teenya jechuun waan guddaadha jechuudha. Haadha teenya yoo qabaanne haati teenya yoo jiraatte hooma dhabnee hin qabnu jechuudha. Maashaallah tabaarakallah har'a Naasir haadha ofii turtii waggaa 8 booda argate hedduu gammade. Baga Rabbiin haadha keetii wasi agarsiise Rabbiin hunduma keessanuu hunduma keenya yoo Rabbiin haadha teenya Rabbi wal nu agarsiisu yaadinsa yeroo dheeraa gargar bayanii osoo haadha ofii yaadanu yoo wal argan gammachuun isa kana caalu hin jiru jechuudha. Rabbiin kan haadha qabu Rabbiin haadha isaanii umrii haa dheeressu umrii nuuf haa dheeressu kan qabne immoo Rabbiin obsaaf sabrii isiniif haa kennu. Haadha ofii jechuun gaachana ifa ofiiti jechuudha. Haadha tantee yoo qabaatte gammachuudha jechuudha. Gammachuudha waan feetillee yoo taate haati tantee gara itti si'eenu jettuun hin qabdu. Namni haadha ofii namaa gahu hin jiru jechuudha. Dhibamtus qabaattus dhabdus haati tantee namni akka isiisiif yaadus hin jiru jechuudha. Haadha ofii arguun gammachuudha. Wallahi Naasir Aanulee Rabbiin nullee haadha teenya waliin nu haa ga'u. Anuu ummiti yaade bakka amma yaaddoo keessa seenee jira yoo akkana inni boo'ee akkana itti maramu kana yaa Rabbi nullee ummati yaa wal na agarsiisii jedha yaaddoo keessa nama galchaa jechuudha. Alhamdulillah ala kulli haal inshallah Rabbiin ummii teenya nu maraa waliin ittiin nu haa ga'u. Ummii teenya nu hunduu hawwinee yaadne hururree jirra jechuudha biyya namaa kana keessatti. Obboleessa keenya baga Rabbiin si gammachiise Naasir Aanulee mabruuk maashaallah baga Rabbiin ummaa tantee horii si argisiise. Ummaa jechuun jannata addunyaati. Ummaa ofii qabaachuu jechuun gaachana waa maraati jechuudha. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Kabajamtoota fi jaallatamtoota daawwattoota hordoftoota YouTube channel kiyya jalatti argamtan welcome hordoftoota kiyya baginiyaan dhuftanii gama YouTube channel kiyya isin simadhee jira horoonni har'a dhuftanii hundumti keessanuu welcome horoonni amantaa birallee hundum keessanuu alaafii keessaa xiqqaa guddaa amantii kutaa ganda osoo hin jenne hundum keessanuu baga jiraattanii hordoftoota kiyya horoon jalqabarraa hanga ammaan hordoftanii maatii naaf taatanii nafaana jirtan hedduu tokko naaf galatooma umrii dheeradhaa bakka yaaddan muraada gayaa haja muraan isiniif haa guutamu ammallee like share gochuu hin dagatinaa isiniin jedha horoonni haaraa taatanillee seenaa YouTube channel kana subscribe like share gochuun maatii naaf ta'a commentii yaada keessan barreessaa viidiyoon kiyoo isinitti tole like share godhaa subscribe godhaa isiniin jedha viidiyoo haga dhumaa daawwatuuni. Akkasii viidiyoon kee karraa waa'ee Naasir Aanulee obboleessa keenya Naasir Aanulee namni hin beekne hin jiru gaarii namaa ka gorsa namaaf laatu kan nama hundaa jaallatu jechuudha kan nama hundaa kabaju haadha ofii turtii waggaa 8 booda ummaatii arge jedhee gammachuu isaa nutis gammannee jirra jechuudha. Obboleessa keenya Naasir Aanulee baga Rabbiin isa gammachiisee haadha isaatiin wal isa agarsiisee. Ummaa jechuun jannata addunyaati. Ummaa jechuun gaachana waa maraati jechuudha. Namni haadha qabu haadha ofiititti waa himata. Namni haadha ofii qabu gammachuu guddaa argata jechuudha. Sagalee haadha ofiitu dhagayanii yaa ilma kiyya yaa ilmootiyya jettee du'aayii namaa gooti haati ofii. Rabbiin nu maraa haadha teenya Rabbiin umrii nuuf haa dheeressu kan hin qabne immoo Rabbiin warra jannataa warra caffee jannataa Rabbiin isiniif haa godhu obsa isiniif haa kennu. Wallahi hedduu tokko namatti dhaga'amaa jechuudha. Yoo akkanatti isaan laalan kana yoo akkanatti boo'ee haadha ofiitti maramu kana wallahi haadha ofii nama yaadachiisa. Ani wallahi yoo inni akkana boo'ee haadha ofiitti maramu kana anillee wallahi ummaatii yaadadhe jechuudha.
akkasuma isinillee rabbiin nagaan haadha teessanii walii isin haa ga'u. Rabbiin biyya namaatitti isin hambisinii osoo dheebuu ummaa teessanii qabdan rabbiin biyya namaatti isin hambisinii rabbiin biyyatti nagaan isin galchee wal isin haa agarsiisu. Inshaallah rabbiin ummaa teennan wal nu agarsiisu. Ummaan teen gizee maraa sagalee teen dhaga'uu feeti rabbiin umrii nuuf haa dheeressu du'aayii nuuf gooti. Hurriin qabne immoo isinitti dhaga'ama dhugaadha hin beeku. Anoo ammoo ummati yeroo inni akkanatti maramu kana jechuudha disna jedhe jechuudha bakka yaadadhe ummiitii jechuudha. Anillee gaafuma kam galee akkanatti maramaa jedhe akkasii rabbiin wallaahi umrii nuuf haa dheeressu warra haadhaaf abbaa qabu kan qabne immoo rabbiin obsa isiniif haa kennu. Anin beeka isin immoo korra hin qabne kana lama isinitti dhaga'ama jechuudha. Warra ummaan teessan addunyaa kanarra hin jirre kana lama isinitti dhaga'ama jechuudha. Anaan malaalee jechuudha osoo anillee ummaatii bira jiraadhee ummaatii bira ga'ee kanatti maramee jedha. Rabbiin hawwii haadha ofii isin haa baasu osoo hawwitanuu rabbiin gargar isin hin baasinii jechuudha. Rabbiin nagaan isin haajaa muraada guutee hunduma kennaa ummaa teennatti rabbiin haa galchu. Inshallah obboleessa keenya Naasir Aanulee baga gammaddee gammachuun tantee gammachuu kenna maashaallah tabaarakallah mabruuk alf mabruuk baga rabbiin haadha keetiin wal si agarsiisee nutis wallahi hedduu siif gammannee jirra baga rabbiin gammachuu haadha simachiisee obboleessa keenya Naasir Aanulee. Egaa hordoftoota kiyya viidiyoon kee karraa kana fakkaataa ga viidiyoo biraatti wajjinutti baay turtii gaarii. Bani galagaafu ni dandeessa ni dhageessa muraada guutima.